Gaafiif deebii keenya irraa itti fufnaa. Gaafiif deebii keenya keessatti barsiisaa Dajaneen deebii nu deebisuu gara gaaffii keenyatti dabarra. Gaaffiin inni duraa dhiirri fi dubartiin tokko gaa'ela isaanii karaa mana amantaa gaggeeffachuu barbaadu. Maatiin isaanii lamaan immoo garuu karaa aadaa yookaan biyya lafaa akka gaggeeffatan barbaadu. Kanaaf ijoolleen kun lamaan karaa mana amantaa yoo gaggeeffatan maatii dhiisanii yookaan karaa aadaa dhiisanii yoo gaggeeffatan rakkoo nama caalaa waaqayyoon kabajnee eebba waaqayyo irraa argachuun barbaachisaadha waan ta'eef karaa sanaanii yoo gaa'ela keenya karaa mana amantaadhaan gaggeeffatan namoonni tokko tokko kokkoobii yookaan urjii lakkaa'u. Yeroo horiin bade immoo digimtii horiitti dagamu. Kun hojii seexanaati moo hojii maaliiti? Kanumatti aansee hojii seexanaati yoo jenne digimtii kana kan dagaman luboota waan ta'eef kun hojii sirriitti dabarraa. Dhiirri fi dubarri tokko gaa'ela dura waliin sagaagalanii mana yaalaa geessee daa'imni garaatti akka hin hafne eega beeke booda ishiin immoo gara biyya alaa deemte. Biyya alaa eega ishiin deemte booda immoo deebi'ee inni maal godhe nama biraa fuudhe. Ishiin deebitee heerumuu itti aanu ani amantaa kiyyatti cimtuu ta'ee nama amantaa isaatti cimaa hin taane barsiisee wajjiisee. Dubartiin tokko amantii ishiitti cimtuu yoo taate fi kabaja ishii otoo eeggattee jirtu namni gaa'ela wajjin gaggeeffattu sun amantaa isaatti gadi fageenyaan hin beeku ta'ee isa waliin gaa'ela takliilii waliin gaggeeffachuu ni danda'amatti dabarraa. Daa'imni tokko dhalattee otoo hin cuubamin yookiin mucummaa sillaasee otoo hin fudhatin dursa kirrii itti hidhuun ni danda'ama. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Sada Waaqa tokko. Amiin. Amiin maatii Waaqayyoo kan taatan Waaqayyo kasin jaalatu isinis Waaqayyoon kan jaalattan akkamiyyoo nageessanii. Amiin. Waaqayyo abbaan keenya abbaan jaalalaa abbaan araaraa sa'aatii kana eegeetissee kan nu ga'e galanni ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Egaa gaaffiif deebii keenya irraa itti fufnaa. Gaaffiif deebii keenya keessatti barsiisaa Dajaneen deebii nu deebisuu gara gaaffii keenyatti dabarra. Gaaffiin inni duraa dhiirri fi dubartiin tokko gaa'ela isaanii karaa mana amantaa gaggeeffachuu barbaadu. Maatiin isaanii lamaan immoo garuu karaa aadaa yookaan biyya lafaa akka gaggeeffatan barbaadu. Kanaaf ijoolleen kun lamaan karaa mana amantaa yoo gaggeeffatan maatii dhiisanii yookaan karaa aadaa dhiisanii yoo gaggeeffatan rakkoo qabaayii kan jedhudha. Baay'ee gaarraa yeroo baay'ee egaa gaaffiiwwan dhimmoota gaa'elaa keessatti ka'an tokko ni jiru. Gaaffiiwwan dhimmoota gaa'elaa keessatti ka'an keessaa inni tokko isa kanadha. Yeroo tokko gaa'elaaf maatiin illee yeroo itti isaan gufuu ta'an ni jira jechuudha. Gufuu ta'an gaafa jennu manni amantaa keenya kan ishiin barsiistu namoonni gara mana amantaatiin gaa'ela isaanii akka gaggeeffatan barbaaddi. Namaatu sirna tagliliitiin akka isaan gaggeeffatanii fi nicannaa isaanii dingilinnaa isaanii eeganii amantii isaanii eeganii kabajanii akka isaan gaggeeffatan ni barbaaddi ni gorsitis jechuudha. Lammaffaan immoo warreen dogoggoranii gaa'ela duraa yaada foonummaa keessa galan immoo karaa qurbaanatiin akka isaan gaggeeffatan ni barbaaddi. Biyyi lafaa immoo karaa ishiitiin akka gaggeeffatan barbaaddi faallaa kana jechuudha. Ijoolleen kiristaanaa ijoolleen waaqayyoo kun dhalli addaam hundumtuu akka hin eebbifamne waan barbaadduuf karaa biyya lafaa karaa aadaatiin akka gaggeessan ni barbaaddi jechuudha. Egaa duratti yoo ilaalle maatiin abbooliin duratti yeroo baay'ee naannoo baadiyyaatti keessumattuu yeroo baay'ee gaa'ela isaanii kan isaan gaggeessan gaa'ela ijoollee isaanis kan isaan gaggeessuu barbaadan karaa biyya lafaatiin karaa aadaatiin jechuudha. Inumaatu duratti jechuudha gaa'ela gaggeeffachuu dursa kan namaaf gaggeessan maatiidha jechuudha. Filannoos kan taasisan maatiitu filataa. Mucaan tokko fakkeenyaaf itti fuudhuu barbaadan yoo ta'e abbaan isaa anaati isaa filattee fuudha jechuudha. Kun dhiibbaa guddaa qaba jechuudha gaa'ela keessatti. Micayoo sanaan osoo waliin beekin, micayoodhaan fedhii walii osoo waliin gaafatin, walitti dhufeenya osoo hin uumin, amala ishii osoo hin beekin, fedhii maatiin lamaan wal beekaniif jecha
micoo kana fuudhanii maatiin kun maatii isaanitti kennu, maatiin kun immoo dabarsanii mucaa isaanitti laatu jechuudha. Jireenya akkasii keessatti rakkoo baay'een kan uumamu, wal diigumsi yookiin walii kun kan uumamu osoo hin hubatiin karaa biyya lafaatiin gaa'ela kan gaggeessan namoonni baay'een isaanii namoota xiqqoodha jechuudha. Kan gaa'ela keessatti milkaan namoota muraasa ta'uu danda'u. Egaa gara kanatti gaafa deebinu ijoolleen kun lamaan amantaa isaanii eeganii karaa mana amantaatiin gaa'ela isaanii gaggeeffachuu barbaadu. Waaqayyo irraa eebba barbaadu. Eebbifamuu barbaadu. Maatiin isaanii immoo akka isaan eebbifaman hin barbaadan jechuudha. Faallaa kana karaa biyya lafaatiin, seera biyya lafaatiin, aadaa biyya lafaatiin sirbaan akka isaan gaggeeffatan barbaadu jechuudha. Maatiin hundumti isaanii, firoonni isaanii hundi walitti waamamanii isaaniif akka sirban, sirba gaa'ela isaanii san irratti argamanii akka sirbanii fi ijoollee kana lamaan walitti fidan barbaadu jechuudha. Isaan garuu karaa mana amantaatiin gaa'ela eebbifamaa, gaa'ela qurbaanaa, gaa'ela taglilaa sana jechuudha. Nitsinnaa isaanii yoo eeggatanii jiraatan gaa'ela taglilaa. Gaa'ela dursa immoo yaada foonii yoo raawwatan gaabbii galanii fooniif dhiiga waaqayyootiin eebbifamanii ijoolleen kiristaanaa mana kiristaanaatti walitti qabamanii isaaniif faarfatanii gammachuudhaan gaa'ela eebbifamaa sana raawwachuu barbaadu jechuudha. Maatiin garuu faallaa kanaa ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu karaa mana amantaatiin nama caalaa waaqayyoon kabajnee eebba waaqayyo irraa argachuun barbaachisaadha waan ta'eef karaa sanaan yoo gaa'ela keenya karaa mana amantaadhaan gaggeeffanne rakkoo qaba kan jedhuuf rakkoo tokkollee hin qabu eebba malee jechuudha. Sababiin isaa namni jedha wangeelli qulqulluun namni biyya lafaa kana osoo buufate biyya lafaa kana hunduma osoo bulchee waan hundumtu biyya lafaarra jiru kun hundumtu kansaa ta'ee lubbuu isaa garuu osoo miidhe maal faayidaa qabaa jira? Faayidaa hin qabu jechuudha. Sooressa ta'ee waan hundumtu kansaa ta'ee lubbuu isaa garuu oolfachuu hin dandeenye yoo ta'e gatii hin qabu. Kanaafiyyuu gaa'elli jechuun immoo karaa ittiin lubbuu keenya oolfannu keessaa isa tokkodha. Ijoollee dudduuba dhufaniifillee eebba fiduu kan danda'u, ijoollee abbaa fi haadhaaf ajajamtu, ijoollee waaqa jaallattu, ijoollee waan gaarii jaallattu, fireen argamu achi keessaa karaa gaa'ela qulqulluu kanaatiin jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waan tokko dubbateera. Maal dubbatee? Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irraa kaasnee yoo dubbifnu namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraateedha. Waa'ee ofiisaa haa dhiisu. Fannoo isaa isaanaaf jedhee baatu ofirra kaawwatee maal haa godhu? Na duukaa haa bu'u. Erga jedheen booddee namni ana caalatti abbaasaa jaallatu, namni ana caalatti haadhasaa jaallatu, namni ana caalatti ijoollee isaa, maatii isaa, fira isaa, haadha manaa isaa jaallatu anaaf kan malee miti jala. Ana caalatti namni jaallatu jechuun namni waaqa jaallatu jechuun maal jechuudha? Namni waaqa jaallatu jechuun abboommi waaqayyoo kan eegu, seera waaqayyoo sana kan eegudha. Nuti yoo waaqayyo jaallanne fira waaqayyo ta'uu yoo barbaanne maal goona? Waa karaa waaqni jaallatu sanaan gaa'ela keenya gaggeeffanna. Kanaafiyyuu ana caala namni fira isaa abbaasaa jaallatu anaaf kan malee miti jedha. Isa irra darbee immoo wangeeluma keessatti maal jedhee deebiseera? Waa'ee gaa'elaa irratti jechuudha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Efesooniidhaaf erge boqonnaa 5:32 gaafa dubbisnu mucaan haadhaaf abbaasaa dhiisaa. Kaleessa dhiisee kan hin beekne. Umurii daa'imummaa irraa jalqabee amma guddatutti maatii isaa dhiisee kan hin beekne wajjin jiraachaa kan ture, isaaniif ergamaa wajjin ajajamaa fi kan ture dhiisee kan hin beekne har'a umurii gaa'elaa irra gaafa ga'u maal godha? Hin dhiisa. Haadhaaf abbaasaa akkasitti xaaranii isa guddisan sana. Inni isa gaafa jennu gargaaruu dhiisa jechuu keenya miti. Jireenya hawaasummaa isaan faana dhiisa jechuu keenya miti. Inni isaa haadha manaa isaatti maxxanaa. Firummaan haadhaaf abbaa caalu dhufeefi jechuudha. Namni aanteen iccitii isaa haadhaaf abbaatti kan himanne, aantee isaa kan taate, cinaacha isaa kan taate kan itti himatu, iccitii isaa baasee kan ittiin mari'atu dhufuuf jirti waan ta'eef haadhaaf abbaa isaa dhiisee haadha manaa isaatti maxxanaa. Lamaan isaaniiyyuu muffoon tokko ta'u. Kun immoo iccitii guddaadha. Iccitii guddaadha ilaali. As keessatti gaafa ilaallu namni haadha fi abbaa isaa umurii isaa guutuu wajjin jiraate sun haadha fi abbaa isaa irraa dhalate dhiisee haadha manaa isaatti maxxanee qaama tokko ta'anii wajjin jiraachuun dhuguma iccitii guddaadha. Mistira kana mistira waaqayyo iccitii waaqayyooti. Kanaafiyyuu hin dhiisaa jedhe. Kanaafuu yeroon itti ajaja abbaa fi haadha keenyaa dhiisnu waan gaarii manni amantaa keenya nu gorsitu tokko keessaa umurii gaa'elaa irratti jechuudha. Maatiin isaa karaa gaa'ela isaatii keessatti fakkeenyaaf gaa'ela isaa keessatti amma maatiin keenya maal godhu? Walitti nu fidu, gaa'ela maatiin lamaan wal baru, walitti dhufu gaa'elli ijaarameera. Kanaan booddee nu biraa galaniiru. Mucaa fi micoo bichaatu mana walitti gala. Akka barbaadanitti yoo jiraatan jireenya isaanii keessatti kanaan booddee itti gaafatamummaan kan isaaniiti jechuudha. Maatiin garuu guyyaa sana bichaa namoonni firri isaanii irratti argamanii akka sirbaniif barbaadu.
akka qe'ee sun of barbaadu malee jireenya isaanii keessatti ijoollee kun maaltu isaan miidha maaltu isaan baasa jedhanii karaa biyya lafaatiin warra walitti heerumsiisu kun hin yaadaniif jechuudha. Sila kanaafiyyuu ajaja maatii keenyaa gaarii yoo ta'e fudhachuu danda'u dura jira. Lakki immoo hin ta'u waaqayyo irraa kan nu fageessu yoo ta'e maatii keenya caalchifannee waaqayyo irraa fagaachuu caala ajaja maatii keenyaa dhiisnee ajaja waaqayyo eegnee karaa seera mana amantaa keenyaatiin gaa'ela keenya yoo gaggeeffanne gaa'elli keenya eebbifamaa ta'a. Kanaafiyyuu ajaja maatii dhiisanii karaa seera mana amantaatiin hin gaggeeffachuu rakkoo qabu. Garuu yoo danda'ame maatii sana amansiisuun barbaachisaa ta'a. Isa kanatu eebba qaba. Isa kanatu barakata qaba. Isa kanatu suga qaba. Isa kanatu eeyyama waaqayyooti. Kanaafiyyuu karaa kanaan gaa'ela keenya gaggeeffanna. Waan hirmaachuu dandeessan nu faana hirmaadha. Firoota keessan waammadha. Kanaafiyyuu gaa'elli keenya karaa kanaan nuuf haa gaggeeffamu jedhanii karaa abbaa gaabbitiin, karaa jaarsolii naannoo jiraniitiin gaa'elli sun karaa sanaan akka gaggeeffamu maatiin isaanis utoo hin muufatin akka irratti argaman taasisuun ni danda'ama. Kallattii sanaan yoo taasifame waaqayyo itti gammada. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin itti aanu namoonni tokko tokko kokkoobii yookaan urjii lakkaa'u. Yeroo horiin bade immoo digimtii horiitti dagamu. Kun hojii seexanaati moo hojii maaliiti? Kanumatti aansee hojii seexanaati yoo jenne digimtii kana kan dagaman luboota waan ta'eef kun hojii sirriidha kan jedhu. Gaaffii kanarratti namni kamiyyuu sirriitti beeku kan qabudha jechuudha. Keessumattuu yeroo waan darbe jechuudha waa'ee hafuurota hamootaa buloota keenya kana faana barachaa turre jalqabneerra jechuudha horsiisaa. Keessumattuu waa'ee Nexilaa irratti. Gara fuulduraatti immoo hafuurota hedduun jiru kan akka Nexilaa, kan akka Budaa, kan akka Matatii, kan akka Jinnii, Zaar hafuurota baay'eetu jiru jechuudha. Isaan kana tartiibaan hin laalla jechuudha. Hafuurota keessaa inni tokko immoo kokkobii jedhamu kana. Kokkobii jechuun akka jarreen laalanitti jechuudha. Warreen hafuura kanaan fudhatamanii hojii sana hojjetan kokkobii jechuun carraa namaa laalu jechuudha. Carraa namaa beeku. Keessumattuu jireenya hawaasummaa keessatti yeroo baay'ee namoonni karaa kanaan hidhamanii jireenyi isaanii kan diigamu baay'ee isaanii jiru. Carraan kee akkasidha kokkobii siif lakkaa, carraan kee akkasidha gara fuulduraatti carraan kee akkas ta'aati qabeenya argattaa hin sooromtaa nama akkasii fuutaa yookiin nama akkasitti heerumtaa namni akkasii siif hin ta'u nama akkasiitu siif ta'a jedhanii namoota jidduu galanii hafuurri kan ittiin addaan baasu keessaa inni tokko isa kana. Namoonni baay'een amma gaa'ela isaanii gaggeeffachuudhaaf dursa kokkobii ilaalchifadhu jedhu. Dabalata immoo moora kan jedhamus jira jechuudha. Moora laalchifachuu horii qalanii moora laalchifachuudhaaf gara mana xonqaayii geessu jechuudha. Mana waa beekaa jedhu. Kan isaayyuu hin beeku garuu kan nama waa'ee nama hafuuraatiin ilaala. Hafuura hamaan sanaan hafuurri hamaan isarra taa'ee namoota dogoggorsiisaa jechuudha. Horii fayyaasaa qalee geessee moora laalchifata jechuudha. Kazaa mooricha laalee hafuuricha maal jedhaan namicha irra bulee carraan kee akkasidha namni akkasii siif hin ta'u dubartiin akkasii siif hin taatu. Dubartii gurraatti siif hin taatu jedhee malkiidhaan illee adda adda qoqqoodee namoota jireenya hawaasummaa keessatti kan akka adda adda baasu keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Hojiin kokkobii kunis isa keessaa isa tokkodha. Carraan kee akkasidha barattee iddoo akkanaa geessa yookiin immoo barattee iddoo akkanaa geessu yookiin hin daldalta jedhee waan namichi yaade kaayyoo namichi karoorfate sana jalaa jijjiira jechuudha. Gaafa immoo sirna gaa'elaa gaggeessuus barbaadan namoonni dhaqanii gaafatu jechuudha. Kokkobii naa laali, kokkobii ishiis laali jedhanii gaafatu. Gaafa kokkobii kana laalchisan immoo maqaa eenyu gaafatu dura? Maqaa haadha gaafatu. Asitti hubachuu kan qabdan keessaa inni tokko hubachuu kan qabnu keessaa maqaa haadhaa fi maqaa kiristinnaa gaafata dursa. Kanan gaafatu taana namtichi hin laaluufi jechuudha. Maqaa kiristinnaa fi maqaa haadhaa maaliif gaafata? Iccitii isaa inni guddaan maalinni jennee yoo laalle Waaqayyo Addaamii fi Iwaanin gannata keessatti akka isaan jiraataniif kaa'ee achi keessa isaan boqochiisee seera lamaan isaaniidhaaf qixa ta'u isaaniif kenne. Kana gaafa jennu Addaamiinis maal jedhe? Muka kana nyaatin yoo irraa nyaatte hin duuta jedheen. Iwaanis maal jedhe? Muka kana irraa nyaatin yoo irraa nyaatte maal taata? Hin duuta jedheen. Seerri kun lamaan isaaniidhaafuu maalidha? Qixxeedha jechuudha. Seerri kun qixxeedha. Garuu seera isaaniif qixxee ta'e kana gorsa daabiloos dhagee kan diige eenyudha jalqaba? Hewaan jechuudha. Hewaantu dafee muddamee seera Waaqayyoo sana kan Waaqayyo isaan abboome sana diigdee Addaam abbaa manaashis nyaachistee gannata keessaa bahan. Dubartiin yeroo baay'ee maal taatudha? Daftee muddamtii ariifattii hin dogoggorti waan ta'eef karaa haadhatiin kan diinni karaa hewaan karaa haadha keenya hewaan hin diinni kan nutti dhufe laata. Ammas immoo karaa haadhatiin dadhabinni waan jiru
karaa haadhaa gaafata jechuudha kokkobii sun yookiin immoo hafuurri hamaan sun kokkobicha laaluudhaaf carraa isaanii laaluudhaaf karaa haadhatiin iccitii sana gaafata jechuudha. Maqaa kiristinnaa gaafachuusaa immoo nuti ijoollee kiristoosidha. Ijoollee kiristoos waan taaneef kiristoos irraa addaan ittiin nu baasuudhaaf jecha maqaa dhugaa nuuf kennamte sana manni amantaa nuuf kennite sana akka nuti ittiin diinaniineef akka nuti aangoo sana ittiin hin barbadeessineef nu dursee gaafata jechuudha. Kanaaf iyyuu kokkobiin hojii hafuura hamaa keessaa isa jalqabaati. Carraa namaa kan cufu isa tokkoon carraan koo siif hin ta'u jedhee kan isaaf ta'u jalaa fuudhee nama biraatiif kan laatu. Kan immoo isaaf hin taane siif taate yookiin siif ta'a jedhee carraa kana kan akka isaan walitti hidhaman taasisu jireenya namaa keessatti diigumsa irratti gahee guddaa kan hojjetu yeroodhaaf waan dhugaa waan hojjetu itti fakkeessee yeroo booddee immoo jireenya isaaniif ta'e sana kan jalaa deebisee diigu hojii hafuura hamaati waan ta'eef waan akkanarraa fagaachuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo digimtii kan jedhamu. Digimtiin kun keessumattuu baadiyyaa keessatti namoonni gaafa horiin isaanii jalaa bade horii kiyya waraabessi akka naa jalaa hin nyaanneef naa dagamii jedhuun. Hin dagamaa jechuudha. Achi keessaati macaafa qulqulluu fakkeenya godhatee faaruu daawit keessaas waan tokko fudhateetu maal godha? Akka waraabessi hin nyaanne akka bineensi hin nyaanne hin dagamaa jechuudha. Eenyu dagamaa jira? Namicha irra bulee hafuuracha hamaadha jechuudha. Kana jechuun maalinni egaa horii sana kan nuuf kenne Waaqayyoodha. Horii sana barbaannee argachuu hin dandeenya. Yeroodhaanis galfachuun hin danda'ama ture. Hafuurichi garuu dhuguma raawwachuu fi danda'a nama sanaaf. Itti amananiiru waan ta'eef. Nuti amma amanneeti miti egaa Waaqayyotti amannee kan nuti raawwannu. Waan nuti amanne hundumtuu nuuf ta'a. Dubartii waggaa 12 dhukkubsatte suni uffata gooftaa wantu qena fayyettee amantee fayyite. Ammas namoonni digimtii san itti naman. Waan itti amanamaniif hin raawwataaf. Yeroodhaaf waan ta'eef jechuudha. Yeroodhaaf waan ta'eef hin raawwataaf. Karaa sanaatiin maal godhu? Namoonni waan namichi kun hojjetu sirriidha jedhanii adeemsa biraayyuu namicha faana hojjetu. Waan ta'eef hojii jalqabaa ishii xiqqoon ishii kanadha jechuudha. Seexanni kallattii ittiin namoota gara ofitti saabu keessaa inni tokko jechuudha. Kanaafuu hojiin kun hojii diinaati jechuudha. Erga immoo hojii seexanaa hojii diinaa ta'e hojii kana immoo kan hojjetu dabtaraadha, lubootadha, namoota kadhannaa yookiin immoo uddaasee durboo maaramii fa'aa dubbisanidha. Namootni kun taadhaa akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu diinni lubas haa ta'u, kaayiniis haa ta'u, margeessas haa ta'u, maalis haa ta'u sanyii namaa keessaa isa jalqabaa suma tokkodha. Addaan irraa dhufne hundi keenya. Waan luba ta'eef waan adda ta'eef miti jechuudha. Luba waan ta'eef seexanni isa hin sodaatu. Phaaphaasii waan ta'eef seexanni isa hin sodaatu. Barsiisaa waan ta'eef hin sodaatu. Garuu akkasi sodaatu kan isa taasisu hojii isaati. Luba waan ta'eef qofa masqalii qabateedhaaf aangoo sana fudhateedhaaf jecha diinni isa sodaatee hojii hamaa isa hojjisiisuu hin dhiisu. Namoota baay'ee bataskaana keessaa bahanii galma ijaarratanii hojii dalagaa kan hojjetan, hojii diinaa kan hojjetan baay'ee isaanii jiru. Kaleessa kaayinii kan turan, kaleessa barsiisaa kan turan, faarfataa kan turan nama baay'ee isaanii jiru. Kan achi keessaa isaan baafate. Kana jechuun addunyaa mo'achuu warra dadhaban. Warra aangoo itti kenname sana seeraan sirnaan itti fayyadamuu dadhaban. Hewaan dogoggorsiisee addaan maaliif dhiise? Karaa hewaaniin kallattii karaa seenu addaan hin dhabnaan karaa hewaan hin seenu. Diinni yeroo baay'ee maal keenya barbaada? Dadhabbina keenya karaa dadhabbina keenyatiin karra barbaada. Karra dhiphoo ishee argannaan banaa argannaan karaa banaa sanaan seenee waa barbaade gochuu danda'a. Kanaaf iyyuu namoonni kaayinii yookiin luba fakkaatanii mana amantaa keessaa ba'an namoonni waan akkasii hojjetan keessumatti iyyuu kaayinii sirrii warra hin taane yookiin luba sirrii warra hin taane warra dubartii lama qaban fa'a. Warra aangoo kaayinii ta'anii jechuudha. Kaayinii ta'anii aangoon kaayinii kan isaaniif kenname macaafni qulqulluun lubni tokko takkitti qofa fuudha. Garuu isaan seera sana cabsanii sagaagalummaa keessanii warra dubartii lama qaban fa'a. Warra sirna lubummaa itti kenname aangoo lubummaa itti kenname sana dhiisanii bahanii hojii addunyaa hojjetan. Isaan kanarratti diinni buufatee isa innoo lubadha innoo kaayiniidha jedhanii namoonni akka dogoggoraniif fakkeenya taasisee kallattii kanaan namoota baay'ee dogoggorsiisaa jechuudha. Kanaaf nuti luba waan ta'eef qofa waan fannoo qabateef qofa namicha amanuu hin qabnu. Nuti kan amanuu qabnu hojii isaatiin. Maal jedha macaafni qulqulluun? Firii hojii isaaniirraatii maal gootu jedhee. Isaan beektu jedhee. Ka firee jechuu taaqoo allaachuu jedhee. Firii hojii isaaniitiin maal gootu? Isaan beektu jedhee. Kanaaf nuti lubootas haa ta'u, kaayinaatas haa ta'u, barsiisotas haa ta'u, eenyuyyuu haa ta'u firii maaliitiin isaan beekna? Firii hojii isaan hojjetan. Gaarii hojjetu yoo ta'e, namoota gara gaabbiitti fidu yoo ta'e, hin kadhatu yoo ta'e, hin sagadu yoo ta'e, namaan sagadi jechuu bichaa miti, namaan kadhadhu jechuu bichaa miti. Waan ofiin goone nama barsiisuun irra hin jiraatu seera fariisotaa keessaa isa tokko. Ba'aa ofiin baane namatti fedhu waan ta'eef.
Ofiin soomu yoo ta'e namaan soomi jedha yoo ta'e kaayinii miti. Ofii kadhannaa geggeessu yoo ta'e namaan kadhadhu jedha yoo ta'e kaayinii miti. Lubummaan isaa eessattidha. Kiristoos ikkoo soomeetu soomaan jedhee fakkeenya nuuf ta'e. Kadhannaa taasisee akka nuti kadhannu nu barsiise. Kanaaf hojii gaarii hojjeta yoo ta'e hojii gaarii inni hojjetu duukaa buuneetu. Maal jedha wangeellis abboolii keessan isaan kaleessa waan gaarii hojjetan sana duukaa bu'aa. Firii amantii isaanii keessaa argame ilaalaa nu jedha. Amantiidhaan isaan fakkaadhaati isaan duukaa bu'aa nu jedha. Ibroota boqonnaa 13:7. Firii amantii isaanii keessaa argame ilaalaa duukaa bu'aa. Abboolii keenya Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa yoo laalle firii qabu. Firii amantii isaanii hedduu isa laallee isaan duukaa buune malee akkasumatti maqaa isaanii qofa miti kan laallee nuti isaan duukaa buune. Kanaaf luboota biyya lafaarra jiran ammas firii hojii isaanii laallee hojii gaarummaa isaan hojjetan laallee duukaa bu'uu qabna malee waan kaayinii ta'eef masqalii waan qabateef qofa duukaan bu'u. Masqalii qabatee hin xonoqqola yoo ta'e masqalii qabatee namoota ittiin akka hiikuuf aangoo diinummaa akka ittiin hiikuuf itti kenname inni immoo deebisee isa qabatee hojii hafuura hamaan hojjetu wajjin hariiroo isaa keessa seenee hojjeta taanaan maalirraa fuuna nuti irra. Namoota akkasirraa fagaachuun barbaachisaadha. Kanaafuu diinni karaa akkanaatiin seenee namoota amantaa qaban fakkaatee silaa abaluu amantaa qaba kaayiniidha jedhanii namoonni akka isa kana laalanii achi deemaniif jecha ittiin dogoggorsiisuudhaaf siisteema kanaan hojjete malee isaan aangoo lubummaa fudhatan malee luboota miti. Hojii lubummaa warra hojjetanidha luboonni warra jedhamu. Kanaaf warra akkasirraa fagaachuun barbaachisaadha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii taanutti dabarraa. Dhiirri fi dubarri tokko gaa'ela dura waliin sagaagalanii mana yaalaa geessee daa'imni garaatti akka hin hafne eega beeke booda ishiin immoo gara biyya alaa deemte. Biyya alaa eega ishiin deemte booda immoo deebi'ee inni maal godhee nama biraa fuudhe. Ishiin deebitee heerumuu hin dandeessi. Jalqaba gaa'ela isaanii dursa sagaagalummaa raawwataniiru. Jireenya foonummaatiin mo'amanii gara sana keessa seenaniiru. Garuu mucichi maal godhee mucaayittii fuudhee mana yaalaa geessee akka fireen garaa ishee keessatti uume yookiin mucaan uumame ilaale. Erga laalee jiraachuun yookiin akka firee irraan arganne erga mirkaneesseen booddee immoo ishii biyya alaatti ergee kan biraa fuudhee wajjin jireenya jalqabe. Kanaaf immoo ishiin immoo gaafii kana gaafachaa jirtu immoo deebi'ee nama biraatti heerumee jiraachuu nan danda'a. Yookiin immoo gaa'ela kiyya hundeeffachuu nan danda'a. Jalqaba irratti wanti nuti beekuu qabnu gaa'elaan dursa nama walitti dhufuun gaa'elaan dursa sagaagalummaa jireenya fooniitiin mo'atamuu rakkoon inni fidu isa kana inni jalqabaa kan beekuu qabnu jechuudha. Yeroo baay'ee gaa'elaan dursa walitti dhufuudhaan namoonni baay'een karaa irratti wal gatanii daa'ima walirraa ooranii daa'ima karaarraa jireenya karaarraa gaa'ela karaarraa taasisanii jireenya hawaasummaa keessattis kiristaanummaa isaaniitiin saayikolojiidhaanis ikoonomiidhaanis kan miidhaman namoota baay'ee jiru. Kanaafiyyuu gaa'ela dursa manni amantaa keenya walitti dhufeenyi foonummaa akka hin barbaachisne kan ishiin dursitee barsiistuuf kanaafidha jechuudha. Namoonni baay'een gaa'ela isaaniitiin dursatti jireenya kana keessatti kufanii ofii isaanis jireenya boru maatii isaanii booddee jirus waan miidhaniif jechuudha. Kanaaf namni dingilinnaa isaa eeggatee ishee isaa ta'u inni dingilinnaa isaanii eeggatanii akka isaan walitti dhufanii gaa'ela taklilii raawwatan kan ishiin barbaadduuf isheenis nama biraa dursitee hin beektu innis nama biraa dursee hin beeku jireenya haaraa jireenya mi'aa gaa'ela haaraa wajjin jiraatu. Hawwii gara biraan qaban kanaan booddee hawwiinsa isheedha. Hawwiin ishee immoo isadha waan ta'eef jireenya kaleessan dabarsine jireenya nama biraa hin beekan. Kanaafuu waan biraa duubatti deebi'anii hawwanii jireenyi isaanii hin diigamu gaarummaadhaan jaalalaan jiraatu waan ta'eef. Kanaaf manni amantaa keenya dursitee kana kan ishiin barsiisu. Miidhaa guddaa fida waan ta'eef. Karaa irratti wal gatuu fida waan ta'eef. Waadaa walii galan isaan diigsisa waan ta'eef. Imaanaa yookiin immoo amanamummaa waaqayyo isaan irraa qabu san isaan gachisiisa waan ta'eef. Kanaaf dursitanii gaa'ela keessan dursa hariiroo nuuminaa kan jedhamu dubbatamuuf kanaaf kan barsiisamuuf kanaaf. Kanaaf egaa jarreen kun lamaan iyyuu cubbuu raawwatan. Gaa'ela isaaniitiin dursa sagaagalanii fedhii foon isaanii keessa galanii waan isaan irraan barbaachisne raawwatanii kun cubbuu isa tokkodha. Cubbuu kanatti maal gochuu qabu jarreen lamaan iyyuu gaabbii itti galuun barbaachisaadha. Yakkadha waan ta'eef itti gaafatamummaa qabu waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa immoo mucichi maal godhee achi keessatti gowwoomsuu barbaadeera jechuudha mucoo kana. Osoo yookiin ishii garaatti hafeera ta'es yookiin hin gatataa yookiin immoo hin fudhata isa kana hin beeku. Garuu yaalii adda wayii sammuu isaa keessatti waa'ee yaade wayii irratti gaggeesseera jechuudha. Akka garaatti ishiin hafne beeknan aratti ishee ergee jechuudha. Erga aratti ergee immoo jala deebi'ee kan biraa fuudha. Jireenya akkanaati.
namoonni baay'een dubartiin yookiin dubartoonni baay'een shamarran baay'een as keessatti egaa asitti sifaan du'aa sifaanan jiraadha jedhanii dhiironni erga waadaa galaniitiin booddee gaafa ishiin asii biyya qaxxaamurtee biyya namaa baate sana qarshii ishii irraa fuudhanii qarshii ishii nyaachaa asitti immoo nama biraa faana osoo innaa jiraatanii mul'ata jechuudha. Kanaaf seera kanaa fi gaa'ela dursa waan akkanaan barbaachisu otoo garuu abbaa manaa ishii seeraa ta'e osoo abbaa manaa ishii mana amantaa ishiidhaaf beeke firri ishiidhaaf beeke ta'e kanaan raawwatu ture irratti. Kanaaf gaa'ela isaanii raawwatachuun gaa'ela isaanii karaa sirna bataskaanaatiin raawwatachuun barbaachisaadha. Kana hin taane taanaan namoonni baay'een karaa kamiin kan dogoggoran keessumattuu shamarran biyya alaa gaafa deeman qarshii gaafa hin deebi'e eenyu irrattiin ergaa maatii kiyya irratti yoo erge na jalaa nyaatu. Kanaafiyyuu hiriyaa gaa'elaa qabadhee deemuun qaba jedhanii maatii isaanii caalammoo hiriyaa gaa'elaa isaanii amananii deemu. Gaafa amananii deeman inni ishee achitti ergee boru as deebi'ee haala isaa mijeeffata. Isa qofa miti ishiinis akkasuma kan gootu jiraachuu dandeessi. Asitti waadaa isaa galtee jireenya keenya wajjin gaggeessina jedhanii deemanii gaafa achi geessee qarshii argatte immoo sin beeku jettee kan biraa kan qarshii qabu kan barbaaddus jirti. Hin barbaachisu waan akkana. Kanaaf shamarranis kan isaan irraa eegamu tokko hiriyaa gaa'ela wajjin karaa seera mana kiristaanaatiin kan raawwatan imaanaa waadaa kan qaban wajjin gaa'ela isaanii erga hundeeffatanii abbaa manaa ishiiti waan ta'eef maallaqa jirus hojii jirus wajjin hirmaachuun hin danda'amu. Nama hin beekne gaa'ela karaarraa wajjin hundeessanii tokkoffaa ikoonomiidhaan miidhamanii qabeenya hojjetan dhabanii gaa'ela isaanitti sinaafne qarshii isaanitti sinaafne dhabuurra waadaa sana diigurra jechuudha. Hin taane taanaan immoo kophaa isaanii jiru yoo ta'e akkaawuntii dhuunfaa isaanii mataa isaaniitiin baafatanii deemuu danda'utu irra jira. Akkaawuntii mataa isaanii irratti galfatanii gaafa achi as deebi'an maal gochuudha? Gaa'ela isaanii nama wajjin gaggeeffatan sana wajjin hojii isaanii itti fufuu danda'u. Kun akka gorsaatti jechuudha. Gaafii keenyaan ala baaneedha. Gaafa gaafii keenyatti deebinu egaa kuni gaabbii barbaachisaa jechuudha. Mucichi nama biraa fuudheera. Isheen immoo amma kophaa jirti waan ta'eef heerumuu barbaaddi jechuudha. Nama biraatti heerumuu barbaaddi. Kanaafuu dubartiin kun dursitee sagaagalteetti. Namicha faana sagaagalteetti. Namichis immoo deebi'ee sagaagalee kan biraa fuudheera. Ammas immoo deebitee immoo nama biraa faana jiraachuudhaaf egaa isa duraa sanitti gaabbii galtee gaa'ela karaa seeraatiin abbaa gaabbii ishii faana mari'attee namni isheen itti dhuftu kunis immoo akkuma isa jalqabaa borus ishii karaa irratti gata yoo ta'e faayidaa hin qabu. Nama eenyummaan isaa beekame, nama kaayyoo qabu, nama amantaadhaan waa'ee amantaa isaa beeku. Yoo beekullee baati gara amantaatti yaada ishii fudhatee kan dhufuu danda'u wajjin mari'attee adeemsa kana abbaa gaabbii ishii faana mari'attee ammas muddamtee jireenyuma sana keessa galuu osoo hin taane jireenya sana keessa galuudhaan dursa wantoonni sirreeffamuu qaban sirreessanii dhimma gaa'elaa irratti dursanii waliin mari'atanii ol qoratanii gaa'ela sana hundeeffatanii jiraachuun hin danda'ama. Garuu badii duraa sanaaf maaltu barbaachisa? Gaabbii galuun barbaachisaa ta'a. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin itti aanu ani amantaa kiyyatti cimtuu ta'ee nama amantaa isaatti cimaa hin taane barsiisee hubachiisee yoon itti heerume rakkoo qaba kan jedhu. Ani amantaa kiyyatti cimtuu yoon ta'e inni immoo amantaa isaatti laafaa yoo ta'e nama kana barsiisee hubachiisee barsiisotaan abbootiidhaan gorsisiisee gara amantaatti fidee amantaa isaatti akka inni cimu taasisee nama kana wajjin gaa'ela yoon gaggeeffadhe rakkoo qaba rakkoon qabu kun maal nurraa barbaada waaqayyos kan inni nurraa barbaadu kun ukkoo lubbuu tokko deebisuu jedhama. Nama amantaa isaatti laafaa ta'e tokko akka inni amantaa isaatti cimu gochuun akka inni nama kaleessa karaa irratti jiraachaa ture tokko gaa'elatti dhufee karaa seera mana amantaatiin gaa'ela isaa raawwatee cimina amantaa isaatti akka inni jabaatee jiraatu akka inni gaabbitti dhufu akka inni qurbaanatti dhufu gochuun barbaachisaadha. Hin danda'amaa jechuudha dhorkamu kun garuu har'a nama sana argachuudhaaf qofa as keessatti of eeggannoon taasifamuu qabus nama sana argachuudhaaf yookiin ishiin qarshii qabdu yoo ta'e qarshii sana qofa harkaa nyaachuudhaaf jecha tole waan ati jette hunda siifan ta'a siif raawwadha jedhee boru kan miliqu akka hin taaneef namni kun eenyummaan isaa beekamuu danda'utu irra jiraata. Lammaffaan immoo cubbuu kaleessa hojjetetti amanee gaabbii galuu danda'utu irra jiraata jechuudha namni kun. Cubbuu kaleessa hojjechaa ture sanitti gaabbii galee gorsa abboonni isaaf laatan sana amanee fudhate amantaan kun sirrii ta'uu ishii amanee gaabbii galee fuudhee dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan gaa'ela isaa karaa mana amantaa ishee wajjin hin gaggeeffata yoo ta'e waliin hin gaggeeffatu yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Adeemsa kana keessatti garuu qormaata dhufu hunduma wajjin kan dabarsu ta'e rakkoo dhufu hunduma wajjin kan dabarsu ta'e karaa seera mana amantaatiin gaa'ela isaanii raawwatanii hin jiraatu taana rakkoo hin qabu hin jiru jechuudha yookiin immoo dhiibbaan inni fidu hin jiru jechuudha. Garuu akka jalqaba kaasne waan barbaadu sana qofa argachuudhaaf kan deemu yoo ta'e dursa qorachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin itti aanu dubartiin tokko amantii ishiitti cimtuu yoo taate fi kabaja ishii
otoo eeggattee jirtu namni gaa'ela wajjin gaggeeffattu sun amantaa isaatti gadi fageenyaan hin beeku ta'ee isa waliin gaa'ela takliilii waliin gaggeeffachuu ni danda'ama kan ni dandeessi. Gaafiin kun isa ammaatii wal qabata. Namni kun ishiin ammas amantaa isheetti cimtuudha. Lammaffaa immoo dingilinaa ishee niitsannaa ishee eeggattee jirti dubartiin kun. Gaa'ela ishii dursa fedha foon ittiin kufnee jechuudha. Amma immoo namtichi ishii wajjin gaa'ela gaggeeffachuu barbaaddu kun amantaa isaatti laafadha. Amantaa isaatti laafadha jechuun yookiin waa'ee amantaa sanaa hin beekuyyuu jechuudha. Seera amantichaayyuu hin beeku jechuudha. Garuu nama kana barsiisee nama kana hubachiisee amma gara mana amantaatti erga deebiseen booddee gaa'ela takliilii wajjin raawwachuu danda'a gaafi jedhudha. Egaa kana taasisuudhaan dursatti wantoonni guutamuu qaban jiru. Akka ishiitti fakkeenyaaf amantaatti cimaadhaan cimtuudha jette miti dubartiin kun. Amantaatti cimuun ishii maaliidhaan beekama? Waanuma wangeela beektuu fi waanuma sagalicha dhageessiif qofa miti. Namni amantaa isaatti cimaadha jedhamu seera waaqayyoo nama eegudha. Seera waaqayyoo jechuun abboommii waaqayyoo nama eeguu danda'u. Abboommiin kurnan jiru seerri wangeelaa ja'an jiru. Seerota kana nama eeguu danda'udha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irratti maalidha? Seera kiyya yoo eegdan isin firoota kooti nuun jedha. Diinota koo isiniin hin jedhu nuun jedha. Kanaaf namni seera waaqayyoo eegu fira waaqayyooti. Nama kanas immoo fira waaqayyoo gochuudhaaf deemaa jirti namni kun. Dursitee egaa ani amantaa kiyyatti cimtuudha, amantaa kiyyatti cimaadha jechuun dursa seerri mana amantaa irraa barbaachisu amantaatti cimaadha, ani cimtuudha kan nu jechisiisu maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Hin sagaagaliin jedha, hin hawwiin jedha, hin hatiin jedha. Seerota wangeelaa sana yookiin immoo seera boqonnaa 20 irratti abboommiin kurnan daradaramee jiru sana keessatti ani maalan fakkaadha ciminni kiyyas keessatti maalidha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Namni kunis immoo seera kana eeguu danda'a boru kan jedhu madaaluun barbaachisaadha. Tokko isa kana erga amantaatti cimtuu taate cimtuudha erga jettee seera kana eegdetti yoo ta'e jechuudha. Eegdetti yoo ta'e lammaffaan immoo niitsannaa ishee dingilinaa ishee eeggattetti erga ta'e namni sunoo eeggateera kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Tagliidhaan raawwachuudhaan dursa. Gaa'ela taglilii sana raawwachuudhaan dursa. Innoo niitsannaa isaa eeggateera. Silaa'uu amantaa waa'ee amantaa hin beeku. Waa'een amantaa isaa hin galle nama kana gara mana amantaatti fiddee wajjin tagliliidhaan raawwachuu barbaadde waan ta'eef namichoo gaa'ela isaa kanaaf qophaa'aadhaa fedha qabaa tagliliidhaan raawwachuudhaaf kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo dingilinaa isaa eeggateera fedha foon ittiin kufne gaa'ela isaa dursa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Gaa'ela isaa kana dursa fedha foon itti kufeera yoo ta'e cubbuu keessa tureera yoo ta'e namtichi kun gaa'ela taglilii kana raawwachuu hin danda'u namni kun. Kanaafiyyuu namtichi yoo sirna kana keessatti jechuudha biyya lafaatiin adeemsa foon ittiin kufne yoo ta'e cubbuu balleesserraa yaadota biraarraa qulqullaa'ee gaabbii galee nan deebi'a yoo jedhe seera mana amantaa eegee dandeema yoo ta'e akkaataa manni amantaa barsiisuun baratee beekee gaa'ela jechuun maal jechuu akka ta'ee fi sirna taglilii jechuun maal akka ta'e faayidaa isaa beekee gara kanatti yoo dhufee niitsannaa isaa eeggate akkuma isheen niitsannaa isaa ishee eeggatee wajjin jiraate hin danda'amu. Kanan taane taanan hin danda'amu. Innis akkasuma. Faallaa kana innis akkasuma jechuudha. Namoonni akkasitti fakkeenyaa fi gaa'ela tagliliidhaan godhachuudhaaf inni amantaa isaatti cimaa ta'e isheen immoo cimtuu kan hin taane inni gaa'ela isaa keessatti jireenya tagliliidhaan gaa'ela tagliliidhaan gaggeeffachuuf niitsannaa isaa eeggatee kan deddeebi'u yoo ta'e ishiin hin eegganne yoo ta'e gaggeessuu hin danda'u. Gaggeessuu hin danda'an. Kan hin taane taanan garuu nama sana wajjin hin jiraachuu hin qaba. Nama wajjin gaggeeffachuu hin qaba. Gaa'ela sana gaggeeffachuu hin qaba yoo kan jedhu ta'e dirqama namni sun na darbuu hin qabu yookiin immoo na darbuu hin qabdu jettee kan yaaddu yoo ta'e gaabbii galuudhaan karaa qurbaanaatiin gaggeeffachuun hin danda'amu. Asirratti garuu kibireen asaalifee lamaannin maal saxin jedha macaafni qulqulluun. Kabaja koo eenyumaafiyyuu dabarsee hin laadduudha macaafni qulqulluun. Kabaja jechuun egaa niitsannaa ofii eeggachuun kabajadha. Dingilinaa ofii eeggachuun qabsoo hafuuraa sana keessatti cimanii dhaabbachuun kabajadha. Kabaja sana nama sanaaf dabarsee nan kenna. Inni niitsannaa isaan eegganne isa wajjin waan niitsannaa isaan eegganneef kabaja kiyya dhiiseen tagliliidhaan isa raawwachuudhaaf yaada dhiiseen qurbaana raawwadha jette raawwachuu dandeessa. Innis immoo kabaja kiyya dhiiseen qurbaanaan ishii faana raawwadha jedhe raawwachuu danda'u. Lakki immoo hin barbaachisu yoo jedhe namoota akka isaanitti kabaja isaanii eeggata wajjin kan raawwachuu danda'an jechuudha. Inni kun mirga isaanii. Garuu gaa'elli lama hin jiru mana qulqullummaa keessatti. Yeroo baay'ee rakkoo kan uume gimmaash taglilii kan jedhamu jira. Gimmaash taglilii jechuun inni tokko tagliliidhaan inni tokko qurbaanan yookiin isheen qurbaanan yookiin inni qurbaanan. Kuni gaa'elli lama al takkaaf
Gaa'ela jechuun tokko kan isaan gochaa jiru namoota lama turan sana tokko gochaa jiru. Tokko gochaa jirti jechuudha mana amantaa keenya. Abbooliin keenya garuu namoota sanatti waan dhufaniif yookiin isheetti yookiin isatti waan dhufaniif jaalala waa walii qabaniif nama kana muufachiifnu akkuma fedhii isaanitti isaaniif raawwannanii seera waaqayyoo cabsanii seera namaa kabajanii deemaa jiru. Inni kun sirriin gimmaash taglilii waan jedhamu jiru. Gaa'elli gimmaash hin qabu. Kanaafuu gaa'elli mana amantaa keenya yookiin warreen xinnaa isaanii eeganiif taglilii warreen hin eegneef qurbaan gaggeeffama waan ta'eef kanaafuu wantoota amma dubbachaa turre kana yoo eeganii deemaniiru ta'e raawwachuu danda'u. Hin eegne taanaan garuu abbaa gaabbii isaanii faana mari'atanii akkaataa sadarkaa isaaniitti deemuu danda'u. Baay'ee gaariidha. Gaaffii isaadhumaatti dabarra. Daa'imni tokko dhalattee otoo hin cuuphamin yookiin mucummaa sillaasee otoo hin fudhatin dursa kirrii itti hidhuun ni danda'ama. Daa'imni tokko mucummaa sillaasee fudhanne mucummaa sillaasee kan fudhatamu guyyaa 40tti yoo dhiira ta'e yoo dubara taate 80ttidha. Kanaaf otoo mucummaa sillaasee fudhateen dursa kirrii itti hidhuun danda'ama. Isti farda tokko fakkeenyaaf fardi tokko dhalatee osoo hin guddatin yaabbachuun hin danda'ama. Danda'ama. Maaliif fardi sun yaabbachuudhaaf dirqama maal gochuu qaba? Guddachuu qaba jechuudha. Sadarkaa itti yaabbatamu sana gahuu qaba jechuudha. Kirrii jechuun maal jechuudha? Kiristaanummaadhaan. Kiristaana jechuudha. Namni tokko kirrii hidhate jechuun kiristaana ta'edha jechuudha. Mucummaa sillaasee erga fudhateen booddeedha jechuudha. Maatamni keenya, fannoon keenya, kirriin keenya, amantaa keenya mallattoo eenyummaa kiristaana ta'uu keenyaa kan ibsudha jechuudha. Daa'imni sun garuu hanga guyyaa 40 fi hanga guyyaa 80 turtutti eenyu irratti hundoofteeti kiristaanummaa ishii kan beekamu maatii irratti. Hanga sanatti garuu egaa maatii ishii kiristaanaa gin kiristaanadha jechuudha. Kanaaf mucummaa sillaasee fudhachuudhaaf immoo guyyaan kaawwameef sun jira jechuudha. Guyyaa sun gaafa kaawwameefi mucummaa sillaasee fudhattee hidhachuu hin dandeessi masqaliis kirriis. Guyyaa sana hanga hin geenyetti garuu daa'imni dhalte sun kiristaana miti moo kiristaana yoo jenne kiristaanadha. Maaliif? Maatii ishii kiristaanadha waan ta'eef jechuudha. Dhalootaan kiristaanummaa dhufe waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaadhuma ishee yennaa geesse itti hidhama jechuudha. Asirratti immoo dabalataan namoonni yeroo baay'ee kan dogoggoran jiru. Kirrii kutaa kan jedhan tokko jiru. Erga immoo kiristaanaa kaasanii. Kirrii kutaa hin beeknu miti. Kirrii hidhaa malee. Manni amantaa keenya kirrii hidhaa beekti malee kirrii kutaa hin beektu. Kirrii hidhaa jechuun namni akka jiraatudha. Kirrii kutaa jechuun immoo namni akka hin jiraanne jechuudha. Kuni istiraatejii daabiloosii. Yaada dogoggoraati. Yaada dogoggoraa kaayyoo diinaati jechuudha. Kirrii manni amantaa itti eebbistee maqaa abbaa ilma sillaaseedhaan maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu maqaa sillaaseetiin eebbistee kiristaana taasistee maataba yookiin malayyaa yookiin immoo kan ittiin kiristaanummaan isaa adda bu'u itti ta'e diinni immoo dhufee kirrii kutaadha jedhee karaa aadaa dhufee irraa kuta. Kanaaf inni kun dogoggora guddaadha jechuudha. Kanaaf wantoota akkasii irraa of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Mucaan gaafa guyyaan ishee gahe hin hidhatti erga hidhattee booddee immoo irraa kutuun hin barbaachisu. Kiristinnaa namichi kaasu yookiin immoo kiristinnaa dubartiin kaasuun inumaatiyyuu kirrii dabaltee itti hidhuu qabdi gaafa sana malee inni kun walitti dhufeenyaaf firri akka fira baruuf namoota waamanii diggisanii nyaachisuun akkuma jirutti ta'ee garuu guyyaa sana irraa cituun qabu hunda'uun itti hidhuu qaba fide. Fannoo itti hidhuu qaba. Manni amantaa itti ta'eeti qaba. Kan manni amantaa itti ta'e immoo inni eenyu ta'eet irraa kuta dhufe. Waan maal ta'eef irraa kuta. Waan maal ta'eef irraa kutti. Kanaaf dogoggora guddaadha. Isa kanarraa of eeguun barbaachisaadha. Isa kana fakkaata. Ishi baay'ee gaariidha. Gaaffiif deebii keenya qabannee dhiyaannee asumarratti xumurraa yeroo keessaa fudhattanii waan wajjin turtaniif galatoomaa nu kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu raawwachiise Waaqayyoof galannaa ta'u.